Akkana boo. Dhoksaa jira deema. Na dha'uu deemtaa sana. Firigoon shantaa dhalaan qabataniitiif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya akkamiin nagaa fayyaa jirtu nagaa qabdu. Har'a biraankii ajaa'ibaatiin qabadhee dhiyaadheera. Biraankii sunis maali yoo jettan adamirratti har'a biraankii ajaa'ibaan dalaguuf ta'a. Akka nama wallolo qabu bilbilaadhaan xiqqoo wallollee ture beekte bilbilaan waliin qanyiisnee ture. Ani sanuma dubbii guddaa godhadhee jechuudha. Akka nama isatti aartii hedduu qabu. Ijoollee mucaa saahiba xiyyaa takkattu qabee deeme amma hadiiqaadha. Saahiba xiyyaa qabee deeme inni gisee amma dalagaa irraa dhufe maaliin jedhaan ijoolleellee dhokfadheetiin jira hin agartuu. Ijoolleellee karaarra maqseetiin jira hin agartuu jeetiin isa irrifatamoo nadhawamoo isaan akkas jechuuf hin deema. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya mee waan taanu gaa walumaan laallaa sin jedha yaa rabbi na baasi. Ijoollee akka nama jalaa dhoksee tokkotti yaani aareetinis eega mana keessatti yeroo inni alarraa dhufu aaree akka nama aartii qabuuttinis eegaa ijoollee saahibtittiin xiyya adiiqaa geessitee itti geessi jedheeni anaa fi siin wal taaneeti. Inni immoo hin beeku yeroo inni amma dalagaa irraa dhufe kalaas ijoollee akka nama karaarraa maqsee dhoksatee jiruu mee rugdee naan jaan hin agartu jedheeniin dubbadhaa waan inni nuun jedhu walumaan laaluuf taana nu hordofa. Amma gaa'ee daawwattoota keenya akkuma isiniin beeknoo kaameeraa dhokfadheen jira dhufuu jira siyaan ala jira karaas kaameeraan kiyya banaadha inni alarraa dhufuu jira kalaas amma hin taa'an hordofaa kana rabbi nu baasi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Okay. Nagaa. Mana sara baato mana mana ke kaisa baato hote zakka bisu. Ma. Qorra jiramte. Dana ma qorre baato badani. Ayye badabbo. Dise nama qorre. Baato no fachiza. Ne baalta uffanna. Ijoollee no. Maal jetta? Maal jettani? Aywa. Keebe ani maal jechu? Maal jettarra ijoollee hangattee deemu jirta boole fidati. Ijoollee diigaa gaafachuu hin danda'u? Hin dandeessu. Ijoollee kan ta'e kan gaafattu gisee sa'aatiin manatti galte gisee anaa wajjin nagaa dubbate bilbilaan maal naqqanyiistasaa Maal keessa maal? Maaliif? Ana hor. Ana hor. Wallaahi? Maal yoo si keessa? Maal? Kanaaf ijoollee eessa keessa ijoollee? Maal jettaan hin jedhe? Maal jettani? Aywa. Aboonni afaan dhagee wasin dabarsinan. Deemboochi? Ijoollee no? Hin jirtu ijoollee. Ijoollee dhokfadheetiin jiran agartu. Ijoollee bakka dhoksanii jira? Guutee bakka hin dhoksan. Shaantaa kee dhoksite? Firigoon shantaa dhalaan qabataniitiif. Dhokfadheetiin. Amma ijoolleen bakka ijoollee bakka geessite natti hima. Dhokseen jira. Dhokseen jira. Dhokseen jira bootaa jedhe. Kanaaf bari'an. Akkana boo. Dhokseen jira deema. Na dha'uu deemtaa sana. Ijoollee no si wayyaa fachaa irratti. Si bar. Bashatti dubbataa. Ilma ulaana cufta. Bani hula. Si bar. Akkana. Ilma kuftee kama ilma kuftee. Wallahi ilma kuftee. Bani hulaa si wayyaati. Hulaa alaanitti cufanii bani. Bantume. Akkas taanaan boqoo sirraan kun ni agarta. An dhiiraa miti on boqoo sirraan mure. Ilmaa jettee hulaa isaa isa alaana cuftee deemti. Way. Ijoollee eessa geessite amma ijoollee na qabeera.
Aloo. Ijoollee eessa geessite? Ijoollee itti himtuu bakka ijoollee geessite? Hin himtuumi? Hin himtuumi? Hayyee. Amma ulaa onarraa banta moo banta? Ulaa alaa maa alaan dagartee deemte? Maa alaan cuftee deemte maal gochuu barbaaddeeti? Hayyee. Anatti moo? Daraja mana geesse? Okay, tamam bareeda hayyee. Wallaahi billaahi yoon ani hudduu harree seenee sin baasin agarte. Sin arguumi? Siisa ijoollee xiyya sin argu? Tamam hayyee. Na arguudhaaf teessa gaa na arguudhaaf teessa. An dhiiraa miti yoon ani gartee ilaale. Yoon asin jilbiifachiisin agarta hayyee. Okay, tamam. Amma ulaan irraa banta ol deebitee irraa hin bantu? Hin bantu? Hayyee deem rakkoo qabu. Wal agarrate. Bakka itti baatu yoo qabaatte sin argatamaa rakkoo qabu hayyee. Halo. Assalamualaikum. Akkam nagaa? Jirta? Eessatti? Mee dafii mootoraan koo? Mootoraan mana jiraatti dafii mootoraan nutti kottu. Hayyee. Daqiiqa mata akka walumaa yaanaa oole. Dhiyoo kana jirtaa? Kalaas hayyee kottu sin eega. As geesse? Hayyee ulaan alaan cufamee jiraate ulaa baneeyyee gadi hin baasaa asanis ka'eeti. Hayyee dhufe. Yaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya kanoo dhufeen jira duraan ulaa alaan itti cufeetiin deeme inni booda kaanaaniin ani karaa ulaa alaatti cufeetiin akkasitti jalaa baafadhe amma immoo inni ulaa alaa san namatti irraa bane fakkaate akkatti banatan beeku omkiin qulfii keessaa qabatti haani amma inni ana barbaada kuteera gaadhiifama jechuudhaaf isin taatu daawwattootaa fi kabajamtoota keenya akkanan godhun beeku dhiifama wanjeen illee amma ana namanuu saahibatti akkatti himee saayibatti isa gaafattu malee naam waliin taanee dhiifama jennaan akkana amanu viidiyoo kana sama qilleensa irratti gadhiisa haa argu malee inni dhugama seera ijoollee waan hin jalaa qabee deemee dhoksee as deebi'e itti fakkaateera daawwattootaa fi kabajamtoota keenya meegaa amma kalaas viidiyoo kana niin gadhiisa qilleensa irratti illee haa laaluu fi san booda dhiifaman isa gaafadhaa sin jedha dhiifama ni godhamoo hin godhuu walumaan laallaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya nu wajjin turaa laayik sabiskiraayib sheer godhaa. Koomentiilee nu barreessaa isiniin jennaa nagaatti.